ta'eef itti dabala alata. Fayyaa ulfaata. Raajii keenya. Pointi ammoo kanatti dubbattee ammoo kana balleessaa Awaash. Ijoolleen lagaa galtee maal jedhu kun ati pointi kaasteetta. I said in the other topic too, please respect institutionidha. Abaaboo boonisi waraanni bilisummaa Oromoos akkuma kanatti callisanii waamichi godhamu kun xiqqoo disregardii ta'a waan ta'eef asirreeffannu eenyuyyuu. Warrumti deeggaruu ijoolleen keenya jechuun I know them namoota akkamii akka ta'an kanaaf akkasitti tu qabanaa qabame gaariidha tillee sila kaastee turte. Gama biraatiin atilleen yaada guduunfaa kee erga mari'annee booddee dhumarratti tu kennite malee oodansiin akka walitti qabachuu danda'utti gidduu marii gidduutti waa gochuun gaarii natti hin fakkaatu. Kana pointii qabadheen gama biraatiin maal eegdaa ka jedhu waan himamuu qabaan jedha. Point of agreementiin hundumaatu hin taane waan himamuu qaba. Kanaan dura Eertiraa irratti waan irratti walii galame himamuu dhabuunsaa eenyu akka balleesse akka itti qeeqnu dhabne. So pointi fundamental ta'an agreementii kanarraa himamuu neegaa. Kan biraan yoo disagreementiin jiraates developmentii jiru tokkummaan bakka jirutti garaagarummaan jira, garaagarummaan bakka jirutti tokkummaan jira jedhani. Sun developmentii isaa himamuun expect godha. Gama biraatiin immoo qaamota lamaan qofatu hin taane professional participation DDR'n keessumaa reconciliationiin implementationiin isaa ogummaa barbaada waan ta'eef qaamonni lamaanuu ogeeyyota consult godhanii turratti qooda fudhachiisanii ka jedhu. Gama biraatiin qaamni sadaffaa implementation isaa irratti respectii gama lachuutiin qabaachuu akka humna qabaachuu danda'utu taa'ee ka jedhu. Gama biraatiin intra yeroon jedhu keessoo akka caasaa isaaniitti keessoo isaaniitti wal fudhachiisu. Hoogganni yoo agreementii kana fudhate miseensi matayyaatti yookiin caasaan mootummaas caasaan abaaboo bos waraana bilisummaa Oromoos hubachuu bifa danda'uuni wal hubachiisuu danda'u implementation irratti akka gufuun taanetti jechuudha. Mootummaanis akkuma jennu hattuu kan yakkamtoota of keessaa qabu kan consult gochuu. Inni gara biraa implementation isaa abaacaa ta'ee taa'uu qaba. Time limited gabatee qabaachuu qaba. Kana gidduutti kana goonaa kana gidduutti kana raawwatamaa jechuu qaba. So hojjetaaf hojiin eenyutu immoo kana raawwataa kan jedhu yoo waliin taa'ee booda judge gochuuf nama dhibu jechuudha. Yookiin immoo raawwii implementation sana evaluate godhaa deemta jechuudha. Wantoota akkasiin irraa eegaa. Inni gara biraatiin wantoonni kaka'an treaty jedhamee ka'e kun yoo willingiin jiraate haldureewwan waan kana galmaan geessisuu mul'atan gama lamachuutiin yoo jiraate warri kaan gidduutti liqinfamu. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf caasaan ala warra socho'an warra ofiisaa ijaarrate qaamonni garaagaraa ijaaramanii akka bakkatti deebisan gochuu yookiin gidduutti dhabamsiisu. Qaamota gara biraas ka caasaan ala jiran akkuma kanatti raawwachuu. Gama biraatiin namoonni baay'een hin tuqanne ani waan irraa eegu kun akka raajitti jechuudha. Silas akka raajittiin dubbachaa jiran akka eenyuun bakka bu'ee miti. All inclusive yoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo abaaboo wajjin qofatu hin taane mormitoonni warri kaanis rawaaraa Oromiyaa keessatti fiduudhaaf waan murteessoo ta'anii fi mariin kun all inclusive ta'ee sadarkaa Oromiyaatti kan jiru mooraan Oromoo wal dhuunfatee akka biyyattiitti immoo Itoophiyaa akkamitti dhuunfannaa kan jedhu warreen humna federaalaa ta'an warra kaan wajjinuu cimee wanti kun deemuu qabaa ka jedhu yaada. All inclusive yoo ta'e gaariidha. Ka biraani fayyuma mul'atu manjirre kaasnee amma sila akka waash kaasetti ijoolleen kun waraana irraa turanii manatti galanii ijoollee waraana jiran kun biyya bushuu danda'u akkuma keessanaaf yaa'ii ta'uu danda'u wanti isaan dhoowwatu hin qabu. Oromiyaa waliin ijaarra yoo ta'e tokko qawwee lafa kaa'ee galee jireenya hawaasummaa jiraateetu hin taane waliin waan qabnu qooddannee aangoos haa ta'u qawwee baachuus haa ta'u humni Oromiyaan kan kooti jedheetu wal wajjin Oromiyaa dhuunfachuu qaba humni kun hundumtuu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun ciccitanii kaan taa'uu qaba. Gama biraatiin garuu wanti nu kaasuu qabnu we were the part of the failure. Oromiyaan haati Oromoo akka boossu, Oromiyaan akka dirree siyaasaa taatu, oobdii siyaasaa akka taatu nu hunduu qooda qabna. Oromiyaa deebisnee ijaarree Oromoo arboomsinee aangootti baasnee gaaffiin Oromoo akka deebi'u gochuuf hundi keenya qooda ba'uutu nurraa eegama. Oromoon aangoorra ba'eera, ijoolleen Oromoo aangoorra jiru garuu Oromummaan aangoorraa ba'u.
Oromummaa ta'an gorra ba'uu qaba. Oromummaa yoo aan gorra ba'e gadaatu jira, ijaarsa Oromootu jira, waan hundumaaf keessaa qaba jechuudha. Kanaaf isa kanarratti wal wajjin hojjechuutu nama feesisaa. Hangama kiyyaan kanuman jedhaa ulfaadha. Ulfaadha, perfect. Taayimii keessatti itti fayyadamtee bunu. Galatooma leegaa dhiifama naa godha. Ijoollee jedhee kan waamee fi yaa'u amma tokko walitti dhufeenyumaa hariiroodhuma yaada sammuutiin waliin qabnurraan waan ka'eefi dhiifama nan sirreessa ammaa booda jechuudha. Akka Oromootti asin jirruu turre akka baay'ina keenyaatti akka dandeettii keenyaatti akka naannoo keenyaatti bal'ina naannoo keenyaa akka hawaasa keenyaatti akka aadaa keenyaatti asin jirruu turre jechuudha. Iddoo guddaarra ga'uutu nurraa eegamaa ture. Bakka sana hin geenye rakkoon kun sirriitti kan hiikamu immoo gaafa walii taanu jechuudha. Gaafa waliigallee alaa galle jechuudha. Waliigallee alaa galuu keessatti asirraa wanti eegamu inni guddaan waliin hojjechuudha. Waliin shared leadership hojjenna. Akka duraa sana miti. Sirriitti jechuudha. Ijoolleen waraanni waboo hirmaate bulchiinsa keessattis lafa gadi waan sirnitti ibsu barbaadu bulchiinsa keessattis akka hojjetu sun ta'uu qabaata. Sun ta'uu qabaata. Kallattii kanaan deemuutu nurraa eegamaa jechuudha. Ijoolleen kun siyaasa keessa seenanii iddoo hedduu seenanii hirmaatanii Oromiyaa jijjiiru kana. Oromiyaa jijjiiru. Kallattii kana hin eegna kanatu ta'a. Inshallah Rabbi gama kanaan sirreessinee hojjechuutu nurraa eegamaan jedha. Kanan eegaan. Kanatti aansuudhaan warra diina immoo warra hariiroo nu uumuudhaaf deemnu kana walitti dhufeenya nu uumuudhaaf araara buusuudhaaf deemnu kana gidduu warra seenan fottuqsinee hin balleessina jedhee yaadaan. Yaadaan namni barbaada, yaadaan namni caaluu barbaada, yaada isaa organize godhatee fidachuu danda'a. Kanaan ala garuu diina qabna, diina waloo qabna, sirriitti beektu sin ibsuun asirratti hin barbaachisu. Diina waloo keenyallee bittinneessinee impaayera Itoophiyaa ijaaruu keessatti shoora Oromiyaa taphachuu qabaattu gaafa waliin taanu jechuudha. Gaafa waliin taanu kana galmaan geenye. Sirriitti kana beekuun barbaachisaadha. Gama biraatiin wanni sobnu hin jiru, wanni isin dhoksinu hin jiru, wanti sobamu hin jiru, wanti dhoksamus hin jiru. Waliin hojjetamee jijjiiramuun baay'ee barbaachisaadha. Waliin hojjetanii waliin wal jijjiiruu jechuudha. Ijoolleen keenya waraanni waboo waliigaltee kanarratti milkoofnee jechuudha. Akka Oromiyaattis milkoofnee gaafa deebinu hojii gadi fageessaa akka Oromiyaatti hojjechuutu nurraa eegama. Akka Oromiyaatti jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarsa keenya sirriitti revise goona. Waraanni kunillee bakka inni barbaadu fedha isaa gaafachuun barbaachisaadha. Dandeettii Oromiyaan qabu immoo hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Oromiyaan maal danda'a? Maal gochuu qabaata? Gaaffii Oromoo isa kamtu deebi'uu qabaata dura isa kamtu itti aanee deebi'uu qabaata kan jedhullee prioritize waliin taanii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffii prioritizationii jechuudha. Sanatti aansee inni guddaan nuti irratti hojjennu misoomadha. Misoomni kun kan inni fiixaan ba'u gaafa waliin hojjennedha. Gaafa waliigallee waliin hojjenne biyya jijjiiruu dandeenya. Sadarkaa amma Oromiyaan irra jirtu amma kana walitti bu'iinsi illee osoo jiru iddoo ta'e wayirra jirra. Bakka ta'e wayirra jirra. Gaafa immoo waliigallee waraana kanaa wajjin waraana waboo wajjin waliigallee walii wajjin hojjennu immoo siyaasa keessa galee dandeettii barnoota jiraatiin gaafa immoo istiraakcharii keessa galanii waajjira keessa seenanii gaafa waliin hojjenne immoo jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Humni namaa humni guddaan waboo bira jira. Kallattii kana sirriitti walitti ida'amuu jechuun tokko kanadha. Walitti ida'amnee bakka guddaa ga'uu dandeenya yaada jedhudha kan waliin qabnu jechuudha. Kan kanarraa nafee gaaffii maalii eessa galuu isa jedhu
dhuguma dandeettiin ijoollee kana bira jiru dandeettii guddaa akka ta'e sirriitti beekna. Dandeettii kana immoo itti baay'isnee fayyadamuun nurraa eegamaa kan jedhu yaada kana kaasuun barbaada. Galatooma. Ayyee ulfaadhaa galatooma. Adeemsa kana keessatti wantoota ta'uu qaban yeroo araaraa kana keessatti jedhee wanti ani yaadu muuxannoo kana dura yeroo TPLF wajjin walii galaa turan irrattis hundaa'ee jechaadha. Dheengaddas waan kana dubbadheera. Waraanni Oromiyaa keessaatii bahuu qaba. Yeroo hin jedhu waraanni akka hin taanetti Oromiyaa keessa galee taankiidhaan tuulama tumaa jiru, Wallaggaan tumaa jiru, Walloo tumaa jiru. Poolisii dilee ta'uu danda'a. Qaama nagaa eegsisu ta'uu danda'a. Jiraachuu danda'a Oromiyaa keessa. Garuu waraanni taankii hidhatee haadha tuulamaa boosisaa jiru, godoo tuulamaa gubaa jiru, farda tuulamaa ajjeesaa jiru, harree tuulamaa ajjeesaa jiru Oromiyaa keessaa bahuudha qaba. Bakka hundumaati. Bakka lolli itti geggeeffamaa jiru bahuu qaba waraanni kun. Yeroo TPLFis kanumatu ta'e. Taankiin, drooniin, waraanni makaanaayizdiin dacha'ee ba'e Tigraay keessa yeroo sana. Oromiyaa keessaas baasii nagaa barbaadda taanaan baasii waraanattu nama fixaa jira. Yeroo nuti amma haasaa jirru kana nama du'aa jira. Sekendiidhaan namatu du'aa jira ammatti. Asi nagaa waan eegduudha miti kana. Marii kanarraa baay'een eegaa ayyaanaa kiyya. Dirqamadha. As keessa jiru waan ta'eef dhaqanii itti manii baasisuudha qabu. Dirqama. Taankiin tuulama tumaa jiru, Wallaggaan tumaa jiru, Walloo tumaa jiru bahuu qaba. Tokko kana. Inni lammataa hidhamtoonni Sibaat Naggaafaa barii yeroo marii kanadha waraana jechaa turan miti Sibaat Naggaafaa. Abdiin maal godheetu Abdii Raggaasaa fi Lammii Beenyaafaa maal godhaniiti mana isaaniitti qabamanii amma ammaatti waggaa 3 maneedhaa jiru miti. Hiikaa gadhiisaa yoo nagaa barbaaddu ta'e. Nagaa jechaa jirra. Nagaa barbaanna. Waan gochuu qabdan gochaa deema. TPLF iyyuu gochaa turtanii Oromoodhaaf gochuudhaaf maaliif harki isin gabaabbate yoo nagaa barbaaddu ta'e nagaa Oromiyaa. Akkamitti isin amanna? Amantaatu irrachaa deema amantaatu. Waa ilaaluu barbaanna, waa arguu barbaanna. TPLF akkasumattiin sababuma dhaqanii mari'atanii fiigee Finfinneen dhufne waan argaa deeme qaba. Isa kana akka dhattanii egaa warra argitanitti nu himtanii isiniin jechuu barbaanna. Qabxiilee kan biraa obboloonni koo baay'een isaanii kaasaniiru jechaadha. Nuti madaa baay'ee qabna. Akkatti isin amanne waan baay'eetu lafa jira. Yeroo araaraa sana, yeroo Eertiraa sana waliigalteen ta'e hundumtuu destroy ta'e. Inafe hin bade. Eertiraatti waan irratti waliigalan qabu sila raajii obboleessi koo kaasee jira. Mariin hin bade, hin dhokate. Okay, gaafa Jawaar fa'aa dhaqanii obbo galchan waan irratti waliigalantu jira. Hin bade, hin dhokate. Kanatu kulkulfannaa fidee lollitti fufe amantaan wal biraatii dhibame. Kana malee namoota ergattan mataasaa adda baafattanii ilaaluun barbaachisaa ta'a. Oromoon qabbaa barbaadeetu tireenicha irraatii bu'a malee qabsoon Oromoon uumatti fufa. Amma gaaffiin uummati Oromoo barbaadu galma ga'utti uummanni Oromoo maal barbaada? Lafa isaarra deebisa wanta inni gaafate deebisoo doon ta'an isuma qabuyyuu dhabaa jira. Amma obboleessi koo yeroo dubbatu I think bunnoon natti fakkaata yeroo dubbatu waan gaariitu ta'aa jira waan gaariitu deemaa jira jedhee dubbatee ture waan gaariitu ta'aa jira deemaa jira hojiirra jira jedhee dubbatee ture garuu wanti nuti argaa jirru beeladha dheebuudha dhiigadha cabadha kuni dhaabbachuu qaba kanatu dadhabne kaleessas kanumatu waraanni oboo kun akka inni bosonatti galu akka inni amma kana mataa jabaatu godhe jechaadha. Inni kan biraan suuta wantoota deddeebisuu dandeessan deebisaa deema. Abbootii gadaa amma ammaatti du'an waan tokko wanti jedhame hin jiru. Wayaa Caaluu Hundeessaa wanti jedhame hin jiru. Waa'ee Abdul Jabbaar looyera Jawaar Mammaffaa ture kan Caaluu Hundeessaas gumaa isatu barbaadaa ture faayila qabu wajjin ajjeefamee dhokate kana gadi baasaa deema akka isin amannutti jechaadha. Ni beektan. Dhibbatti beeka bilisiginnaan. Warra waan kana godhe Finfinnee keessatti kan ta'e abaawoon hin goone eenyu hin goone waan magaalaa seentarii Finfinneetti ta'e Adaamaa seentariitti waan ta'e abaawoon hin goone. Kanaaf abbaa isaanii beektan waan ta'eef warra kana uummataaf ifa gochaa deema uummanni xiqqoo akkas namanuuf jechaadha. So waan kana gochuudha inni kan biraani nuti
warri keenya kan jedhu ijoolleen oboo deeggarru amma marii kana gadi ba'anii ifanuuf godhanitti waan tokko yoo waan dubbannu hin qabnu nagaa labsuu duwwaa irratti xiyyeeffanna. Nagaa barbaanna gadi ba'anii waan irratti walii galan immoo dubbatanii gaafsan immoo sattaan nuti intaluu jalqabne jechaadha. Galatoomi sa'aatiin kodhume. Fayyate sirriitti fayyadamte. Hayyee galatooma. Egaa abaa'uu oboon yaaddoo kakkaan faana wal qabsiisee waan ta'e ibsuutiif jecha abaa'uu oboon kaayyootti qabsaa'uutiif qaba. Kaayyoo ganamaa kaayyoo abaa'oon itti bu'uureffamee taa'e sana self determination up to secession ka jedhu kan sagantaa siyaasaa abaa'oo irra jiru sanii jechuudha. Sadarkaa guddaatti kaayyoo qaba, akeeka qaba. Abaa'oo oboon kan jaalmarrootiin durfamee deemaa jiru kun jechuudha kan addunyaan beektu. Mootummaan immoo kan Abiy Ahmediin durfamu Prosperity Party, mootummaan Bilisiginnaa immoo mootummaan Itoophiyaa ni jira jechuudha. Kana lamaan irratti kan nuyi haasa'aa jiru. Kanneen gidduutti kanneen taphatan immoo ni jiru jechuudha. Taphisuun maaliyyuu haa ta'u, waraana haa ta'u, olola haa ta'u, waan fedheellee haa taphatanii hattoota dabalatee carraa argatan, carraatu uumameef. Gama abaa'oo obootiin kana hubachuu baay'ee rakkan. Gama mootummaatiin garuu kan hubate natti hin fakkaatu. Sababni ani kana jedhuutiif kanaafuu kan harkifate natti fakkaata. Kanaafuu kan Tanzaaniyaatti eegalame sun yeroo calqabaaf milkaa'uu dadhabe natti fakkaata. Amma garuu muuxannoo sanarraa argatame ammallee daran itti akka deemamu abdiin qaba. Kana erga lafa kaa'e yaaddoo godhee kan Awaash ibse tokkotu jira. Yaaddoo miti. Yaaddoon Awaash ibse sun. Waraana namni barateetii fi maal jedheetii fi waan fedhe isaa guutuu waan dideef deemee yakkamaa shiftaa ta'ee maal waan akkasii biyyi sun biyya mootummaa qabdu bar. Heerri biyyatti jirtu bar biyya amma Itoophiyaa uummata miliyoona 120 ol qabdu bar akkam akka tuffattee akkasa kan mootummaan otoo jabaatee dalagaa isa dalage. Endearmentii keessaas kan dhufuudha. It's not good. It's not respectful. Yaada gosa silaarratti nan dhaabbadha garuu akka yaada obsaa immoo amma namni sirriitti baree respectfully with decorum walitti haasa'uun kun baay'ee barbaachisaadha. Namni kabajaan gaafa laatamuuf isuma reciprocate gochuun isuma deebisee agarsiisuun namni kun akkuma filaalii wayitii waan itti laattan isinii deebisa waan haaraa baay'ees noomishu so kan irratti hojjechuun gaariidha waan ta'eef yaada babbareedaa kaastanii isin wajjin mari'achuu kootti baay'een gammada. Inni har'aa kun gabaabaadha. Yaada amma jenne kana cuunfee manee lafa kaa'ee isarratti xumurraa jechuudha. Warri taap gochaa dhaggeeffachaa yaada babbareedaa jalaanis barreessuu yaaltan gaaffiis wal nu gaafachuuf as baataniis mari'achuu yaada keessan dhiyeessuudhaaf geestii isaa banees ilaalaa hin jiru because namootuma ammayoonaatti waliin mari'adhe kanaa namoota isteejii kanarratti yaada kana 7 3 dura wajjin jalqabanii amma dandeetti isaan wajjin mari'achuun yaada. I think qaama lama qofaarraa akkan taaneef jennee siyaasaaf I think maammees gashuuf yaaleen ture 7 irraa innis dhufuu hin dandeenye. Har'a garuu xinnoo haalatti deemaa turre irraa maqnee developmentii dhageenyu irratti odeeffannoo maqabnurraa kaasee yaada kanaas fidnee Dar es Salaam irratti wanti ta'aa jira jedhamu yookiin Tanzaaniyaa irratti wanti ta'aa jira jedhamu mariin kuni walitti dhufanii waa hiikuuf wanti yaalamu kun waanuma nu haasaa turreedhaa dhiibbaa manu gochuu yaallesiniinis gaafannee watwaannee namni baay'een bilbilaanis akkasitti walitti riichii gooneerraa namoota guguddaas beekumsa warri qabdanis firummaadhaanis obbolummaa hiriyummaadhaanis dhaxxanii maaliif kun hin ta'u maaliif kun fixaan hin ba'u jettanii asiif gaafa baatan hoomworkii immoo walii laanne kanayyuu hojjettanii dhuftanii qaama lamaaniin iyyuu jaarama lamaan keessatti iyyuu waan tokko argineerra baay'een isinitti boona baay'een isinitti gammada galata guddaa qabdu uummata Oromoorraa. Galanni keessan immoo bilisummaa fi nagaa uummata Oromoo haa ta'u malee ayyaanaan isin galateeffachuun dhimma waan itti baatan miti. Thank you misgaanaa keessaa gabaamnu thank you keessaa gabaam jedhu warri araadaa. So isa caalaa wanta tangible ta'e bilisummaa fi nagaa uummata Oromoo haa ta'u galanni keessan warri goda jirtanis warri gubbaa jirtanis warri viidiyoo kana dhageessanis viidiyoon kun sheerii godhamaan mamii tokkoon qabu. I have no problem. This is not my property. Asirratti kan bahe property ofii gootii beeldi gochuuf miti.
yaada sirriitti dhageessan kun kan uummata Oromooti. Akka barbaadan tamsaastanii akka barbaadan sheerii gootanii namni haa dhaga'u yaadni kuni mo'atee namoonni gara nagaatti haa itti fuufanii fi malee content creation irra hin jiru waan ta'eef we don't have that kind of wal dhiibuu akkasii hin jiru waan ta'eef feel free ani samman dandeenan godha abbaan barbaade wal dhageessisaa yaada gara nagaatti itti haa fuufnu kan jedhudha. Harri kan barreenne keessaa hundumtuu tokkoffaa positive kan ta'e natti agarsiistanii optimismiin keessan controlled optimism realism in argaa maayinni tokkotu abdiin jira abdachuun jira garuu abdii irratti qofaa machaa'uun immoo barbaachisaa miti maaltu ta'utu irra rasa jedhu wanta lafa ciniinii lafa qabate tokko immoo maaltu jira sa jedhus baay'ee mari'anneerra namoonni tokko wanta ciccimaa yaada ciccimaa kaasneerra muuxannoo amma yoonaatti qabnurraa immoo maal barannaa amma kan Brookis dubbate kanaan dura wanti agarre hopefully ture dhageenya malee toominaa dhabaatu malee waanuma argine keessa isaan labsi baasanii labsa baay'ee of qusachuu fi walii qeequun kun walirratti ololo oofuun hin qabu waan ta'eef abdii namaa laataa ture. Amma immoo garri itti deemaa jiru hooggantoonni waraanaas achi jiraachuun isaanii asirratti hirmaachuun isaanii akka dhageenyutti taanaan abdii caalaa masaa kan namaa laatudha jennee kana irratti mari'anneerra. Garuu immoo lafarra gaafa bu'e kun amma the easy thing and Ronda what's the easy thing to do and what's the right thing to do kana yeroo baay'ee hubachuu barbaada. Maa inni wanti namatti hin ulfaanne kan godhamuun irra jiru baay'ee easily kan godhamuun danda'amu asirratti dhufnaa haasofnaa deemnaa jechuudha. Very easy. Yeroo daqiiqaa sa'aatii tokko lama dabarsine rakkisaa miti kana goone deemnaa that's it easy. What's the hard thing to do? The hard thing to do is wanti cimaan wanti rakkisaan garuu wanti bu'aa qabu gochuun kan nurra jiru maa inni asirratti wanta haasofne keessa kutaan koo kamiin maalan godhaan maal gochuun danda'a kun akka fiixaan ba'uufi what's my part haasaadhaan mariidhaan as fiduu qofa otoo hin ta'in kanatu jira waan jedhudha. Isarratti akka fuuleeffannuuf yaadota afuran qabadhee arfan sanan kaasee daqiiqaa kurnan dhufan kana keessatti nagaa walitti dhaabnee nagaa waaqaan walirraa deemna jechuudha. So wanta afuran qabadhee asuma keessaa wanta dhageenya keessa tokkoffaa waan eegnus waan nu gochuus nurra jiru kan wal qabatu jechuudha. Tokkoffaa implementation should be utilized to disband bandits and robbers miti. Implementationin kuniyyuu itti fayyadamamee implementationin marii kana keessaa ba'u namoota mariin kun akka fiixaan hin baane barbaadan kan keessaa waa shallagatanii waaqa argatanii bu'aa kan buufatanii isaaniin disband gochuuf isaaniin ummata fuulduratti saaxilee ummanni akka isaan duukaa hin buune gochuudhaaf jechuudha. Kan gochuu danda'u implementationii sana keessatti itti ida'amutu irra jira jechuudha. For example, amma mootummaan gaafa sakatta'ee jedhu structure sana keessatti namoota beekaa mootummaan qaba. Akkaataa itti hubatu wanta itti evaluate godhu beeka namoonni eenyu maal akka godhu qaama sana keessatti wanta sirreessuu barbaaduudhaaf reintegrationii keessaa namoota baratan namoota beekumsa qaban namoota hoogganuu danda'an quuqama sabaa qaban namoota dhugaa achi keessaa qaama woboo keessaa gaafa fidu integrationii sana keessa kana buqqisuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Bakka buusuudhaaf gahaa qabaa jechuudha. Humna namaa gahaa argata gaafa walitti dhufu gaafa mariidhaan nagaadhaan gaafa waa hiikutti dhufanii kana gochuu ni danda'u tokkoffaa. Lammaffaa ikoonoomii irratti kan ka'e baay'ee barbaachisaadha. Amma isaanumtuu nagaadhaan nuuf haa hiikani malee gara nagaatti dhufani malee DDR kana gara DDR kanatti gaafa deemamu maallaqni barbaachisu jira. Nu qofaa baasuus hin dandeenyu diasporaan itti baasuu turreera mootummaan haala cimaadhaan baasuu turreera. Akkasumas international community isarratti campaign goona. Gaaffii tokko malee isaan gara nagaatti yoo dhufanii harka keenya sassaabnee miidiyaa kanarratti international community barreessuudha pressure sana guututti maallaqa irratti goonee amma dandeenyu waan baasuu nurra jiru baasnee uummata baasnee international community irratti dhiibbaa goonee akka support godhu fiixaan akka baasu mootummaanis akka godhame ikoonomiin cimaa namoota ikoonomii keessa deemuu barbaadan akkasumas immoo siyaasa keessatti namoota hirmaachuu danda'an furmaata ta'anii siyaasa sana keessatti galuu ni danda'u. Isaantu hiikuu danda'a iyyuu wanta rakkisaa kaansaras kan ta'e kana kutee gaafa mootummaan baasu
qaama ga'aa qaba amma waan ta'eef itti fayyadama. So reintegrationiin suni akka hojjetu warra immoo barumsa keessatti daldala keessatti waan arlee keessatti reintegrationii keessatti waan barbaachisu we have the diaspora government and international community irratti kun nu hiikamee jennaan nu mamii tokko malee qaama guutuun itti gallee fuulaan deemnee flightii fudhannee iyyuu deemnee naannofnee waan gochuu nurra jiru godhne billions kun akka fiixaan ba'ee nagaadhaan hiikamu economiin akka danqaa hin taane ni hojjannaa nu wajjin akka jirtan immoo nan amana namoonni baay'een kanaaf so sana shakkiin tokko hin jiru. Wantoonni tokko kaa'anii jiru difference between 1991 irrattis wanta ganamuu kanaa 2018 irrattis kuni ta'eera isa jedhamee fi giddu galeessa kan ta'e international community US government Norway government fi IGAD kunifaa gaafa gidduu lixani sanaaf barbaachisaadha waboonis gara marii sanaa hin deemu jedhee kan akka ulaagaa tokko barbaachisaa ulaagaa ce'amuu hin danda'amne godhee lafa kan kaa'eef reedlaan godhee kan kaa'eef sanaaf ture waan ta'eef inni akka jiru hubannee dubbanne gaariidha. So lamaffaa justice effort jenna justice effortiin barbaachisaadha. Boodas deebinee kana keessatti wanta namoonni miidhaman namoonni kana qaban akka hiikamuuf justice effortiin barbaachisaadha. Justice effortii gaafa yaadnu garuu waan tokko yaadachuun nurra jira. Yeroo hundaa justice effortiin mana koos mana sanas ilaala. Balleessaa achis jiru asis jiru ni ilaala isa hubachaa gara justice effortii deemna. Hundumtu justiceidhaan inni hiikamu tokko dhiisuu fi darbuu fi haraaraan ni hiikama inni gara fuulduraatti jira. Ammaaf mariidhaan gara nagaatti haa deemamu isa jedhudha. Sadaffaa qabxiin barbaachisaa kan ta'e political clarity with peaceful progress kan jedhudha. Political clarity jechuun callumadanii walumatti dhufanii walitti mariidhaan hiikanii jechuu qofa otoo hin ta'in kaayyoo ganamaa maal godhaniiti kaayyoo isatti lolaa namni itti du'aa ture maal godhanii isa jedhu sana gaaffii sana ammas namni walakkaan dhufee walakkaan ba'ee keessaa akka hin galleef clear kan ta'e political indication of how the discussions for peace and negotiations worked with clear image of political outcomes. Kana agarsiisuun booda irratti deebinee immoo rakkina falfakkaataa keessa akka lixnee fi siyaasni akkamitti hiikame gara siyaasaatiin immoo maal fakkaata ture kan jedhu lafarra kaa'anii deemuun kun barbaachisaadha. Kana callumadanii cuccufanii siree jara haaranii deemanaan booda deebi'anii haruun barbaachisaa waan ta'uuf kana qulqulleessanii deemuun kuni ni eegamaa jechuudha. Kanarrattis gaaffii keenya ni gaafanna. Inni dhuma isan kaasee raajiinis jedheera namoonni biraanis akkasuma deeggaran natti fakkaata. Transparency ni barbaachisa. Nuyi qaama keessanii nu kanuma barbaanna kanuma iyyaa turre. So isin wajjin akka hojjennuuf iftoominaan maal akka godhame mariin maal akka ta'e bu'aansaa maal akka ture maalirratti akka walii galani iftoominaan maalirratti walii galuu akka hin dandeenye maalirratti akka hojjetani uummataa wajjin communication uumuun isaanii akka isaan bira dhaabbannu akka isaaniin walitti caalaa immoo walitti ciccinuu fi nu gargaara waan ta'eef iftoomina yookiin transparency